Ashama akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Baga nagaa walitti deebine. Arraga social media irratti eenyatti social media hamachuuf deemna. Garuu barcumarra ta'anii muka namatanii jaamiti Oromoon. Social media nu fayyadaa jira moo nu miidhaa jira? Irraa barachaa jira moo daran nu doomsaa jira? Nu tokkoomsaa jira moo addaan nu diigaa jira? Gaafilee kanneeniif deebisaa mataa keetii comment irratti barreessi. Egaa viidiyoon irraa kun barumsa salphatti argamuu hin dandeenye guddaa tokko of keessaa qaba. Hanga dhumatti qalbiidhaan sirriitti dhaggeeffadhuutii na hordofi. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaatii maatii kabajaa kanaaf miseensa ta'a. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan haa jalqabnu. Ganama yeroo hirriiba irraa kaate osoo mataadhaan ol hin jenne bilbila kee fuutee Facebook seenta. Instagram irratti suuraa namoota olii fi gad ooftee ilaalta. Yoo wifi hin jiraanne yookaan kaardii keessaan qabaanne itti guuttachuudhaaf fiida. Barreeffama tokko post gootee like fi commentii meeqa akka argatte deddeebitee ilaalaa oolta. Suuraan ati maxxansite react meeqa argateen hunda caalaa si yaachisa. Kompiitara mootummaan hojii ummataatiin hojjedhu jee biiroo keessa kaa'e ati like fi commentiidhaan lakkaa'aa oolta. Hojiin mana madaam dilli tun osoo si eeggattu ati dhaabbattee commentii reply godhaa oolta. Ganama bariisaan akka hojii deemtu osoo beeytu halkan guutuu teessee viidiyoo TikTok oliif gad ooftee ilaalaa bulta. Daqiiqaa 3 YouTube irratti viidiyoo takka laala jettee seente osoo hin beekin viidiyoo 30 walitti dhaabdee ilaalta. Hiriyoota keetii wal agartanii bilbila keessa laaquu malee osoo yaada tokkollee waliin jijjiirratin addaan baatan. Bilbila kee hedduu jaalachuurraa kan kee yeroo raftullee garaa jala kaatteeti rafta. Yeroo ifaan dhaame kan hunda dura si yaachisu chaarjii bilbila keetiti. Yeroon jaarsa yookaan jaartii teetiif kennitu hedduu xiqqaatee jira. Ilmaan keetii waliin yeroon ati dabarsitu hedduu gabbu'aa jira. Walitti dhufeenya hawaasummaa keetii badaati jira. Namootaan qaama wal agartee haasa'urraa Telegram yookaan messengeraan dubbisuutu irra siif laaffata. Connectionii addaan cituun du'a fakkaatee sitti mul'ata. Walumaa galatti jireenya kee bilbila kee keessatti galee jira. Gara dhimma ijoo arraan tana kaanefatti yeroo dhufnu baay'ina ilma namaa dugda lafaa tanarra jiran biiliyoona 7 keessa namoonni biiliyoona 3 ol ta'an social media kanneen akka Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube fi kanneen kana fakkaatan ni fayyadaman. Kana dura filmiin qorannoo dhimma social media irratti xiyyeeffate tokko Netflixiin dalagamee ture. Qorannoon kun qorannoo salphaa sitti hin fakkaatin obboleessa kiyya. Namoonni qorannoo kanarratti gaafii fi deebiin godhameef namoota gaafa Instagramni uumamu waliin turan. Twitter keessa waggoota hedduuf injiinarummaan kanneen hojjetan. Pinterest gaafa dura dhufu pirezidaantummaan nama achi keessa hojjechaa ture. Facebook keessatti daayirekteera kutaa monetizationaa kan ture. Kanneen Google Drive kalaqan. Facebook irratti mallattoo like kan uume. Google keessatti diizaayinarummaan kan hojjechaa ture. Gmail gaafa dura kalaqamu warreen waliin turanii fi itti gaafatamtoota olaanoo Facebookaa keessa irraa illee ni jiran. Namoonni gurguddaan kun gariin isaanii fedhinnaa isaaniitiin hojii isaanii gadhiisanii kanneen baay'ee ta'an hedduun isaanii garuu social miidiyaaleen kunneen hojiin isaan dhaloota laamshessuuf hojjechaa jiran waan isaan jibbisiiseef wal lolanii yookaan ari'amanii kanneen bahanidha. Hundi isaaniitu waanuma wal fakkaataadha nuuf himan. Jarri kun akkana jaan. Kaayyoon social media hundaatu wal fakkaataadha. Business modelli hunda isaaniitu akkamitti fayyadamtoota iskiriinarra tursiifnaadha. Nama tokko akkamitti Facebook yookaan YouTube irra yeroo dheertuudhaaf tursiifna kan jedhuu fi akkamitti daranuu xiyyeeffannaa isaa ofitti harkisuu dandeenyaa kan jedhudha. Umrii isarraa waggaa meeqa qooddannaa waan jedhu yaadaniiti gara hojii kan galan. Kaampaaniileen social media kun hundi isaanii waan fayyadamtoonni dalagan guutumaan guututti argaa jiran ni hordofan, ni madaalan, ni qoratan. Suuraa takka hangam takka dhaabbattee akka laalte fi viidiyoo takka daqiiqaa meeqa akka laalte hunda quba qaban. Yeroo ati gaddite ni beekan, yeroo ati rakkattus si argan. Yeroo ati deemtu fi eessatti akka ati deemtu si hordofaati jiran. Viidiyoo fi suuraa qaama qullaa ati namaaf ergite osoo namni ati ergiteef sun hin agarre isaantu dura laala. Hanga nuti yaadnu kana caalaa kaampaaniileen social media odeeffannoo dhuunfaa keenyaa qaban jechuudha. Yoo sirriitti ilaaltee jiraatte yeroo tokko YouTube osuma laalaa jirtuu jidduudhaan meeshaa ati bituuf yaada qabdu takka beeksisaan siif hin fidu. Facebookni nama ati waggaa 10 dura beektu people you may know jalatti fidee si ajaa'ibsiisee beeku. Google irratti kophee takka laaluuf sarchi gootee guyyaa itti aanu social media ati fayyadamtu hunda irratti beeksisni kophee san fakkaattuu dhufee azaasi godheen beeku. Jarri reefuu sun haasaa isaanii itti fufanii akkas nuun jaan. Application social media hedduun bilisa yookaan maallaqa malee waan fayyadamaa jiru nutti fakkaata. Garuu gonkumaa akkasii miti. Social media kanneen dhaabbileen beeksisaa $1,000,000 lakkaa'amu kafalaaf. Nuti fayyadamtoonni akka meeshaati obboleeyyan kiyya.
Social media nuti fayyadamnu hundi waan nuti jaalannu, waan nuti jibbinu, waan nuti hojjannu fi waan nuti karoorfannu waan sirriitti beekaniif daataa odeeffannoo keenyaa dhaabbilee beeksisaatiif dabarsaniiti gurguran. Galgala maal akka ati ilaaltu? Guyyaa maal akka ati fayyadamtu? Fakkeenyaaf ji'a dhufu waan akkanaatiin bitaa jettee kaalendara keetirratti yoo ati nootii qabatte hanguma guyyaan ati itti karoorfatte sun dhiyaachaa deemuni beeksisni meeshaa sanii dhufee si weerara. Yoo biyya biraatti akka deemuuf yaaddee onlaayinaan tikeeta bittee iimeela keetirraa qabaatte yeroo guyyaan imala keetii sun dhiyaate beeksisni hoteelota biyyaatiitti imaluuf yaaddee sun sooshaal miidiyaa hundaan dhufuu jalqaba. Algooriizim waan jedhamu tokkotu jira. Viidiyooleen ati yeroo mara laaltu oduu garagaraa odeeffannoo fi barreeffamoota gosa ati dubbiftu hunda erga galmeeffatanii sirriitti qoratan booda karaa ittiin eenyummaa kee addaan baafatan jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube kana seentee waan wal fakkaataa tokko viidiyoo lama yoo laaltee baate yeroo lammata deebitee YouTube seentu viidiyoo reefuu sanii wal fakkaatu 100 ol recommend irratti si fida. Facebook irratti irra deddeebitee waa'ee dhimma tokkoo yoo dubbifte yeroo lammata Facebook seentu waa'ee dhimma sanii bal'inaan si fida. Facebook irratti nama naannoo tokko yoo argoote namoota naannoo sanii hedduu tokko fideeti akka argootu si afeera. Fakkeenyaaf TikTok seentee intala qaama qullaa daansii taphatu takka viidiyoo lama yoo laalte sanboota TikTok viidiyoo dubartii qaama qullaa yaatu dila tana sitti gaffida. Yoo akkuma seente waan bashannanaa barumsa irraa argattu laaltees akkasumatti waan gaarii qofa siif roobsa jechuudha. Algooriizimiin TikTok immoo hundarraa adda. Fedhii kee sirriitti addaan baafatanii beekuuf jecha viidiyoo takka daqiiqaa meeqa akka ati ilaaltellee addaan baafatanii qoratanii lafa kaa'an. Jarri reefuun tana siif lakkaa'e sun akka jaanitti hojiin keenya fayyadamtoota sooshaal miidiyaa kana akka meeshaa yookaan kompiitaratti piroogiraam godhuudha. Namoonni eenyummaa fi amala isaanii guutumaan guututti akka jijjiirratan godhuudha. Ati nu biratti akka hantuuta qorannoof laaboraatoorii keessa jiruuti. Waan si ajaa'ibu addunyaa tana guutuu irratti indaastirii lama qofaatu fayyadamtoota isaanii yuuzarsi jee yaama. Tokkoffaan indaastirii baala sammuu namaa haduuchuu yeroo ta'u lammaffaan immoo indaastirii sooshaal miidiyaati. Indaastiriiwwan addunyaa tanarra jiran kanneen biroo hundi isaanii fayyadamtoota isaanii kastamar yookaan maamiltoota jaaniiti yaaman. Yeroo riifresh goote hunda oduu haaraa, suuraa haaraa fi viidiyoo haaraa akka agartuutu barbaadama. Sababni isaatis sii fi bilbila kee walitti maxxansanii hambisuufi. Fayyadamtoonni eenyummaa addaa akka qabaatantu barbaadama. Fakkeenyaaf intalti takka suuraa ishii caluma jettee kaate osoo humaa ittiin ida'ii yoo maxxansite laayikiin ishiin argattu hedduu xiqqaadha. Garuu filtaroota bareedina idaan fayyadamtee yoo suuraa ishii bareechite, yoo shaadoo itti idaate, kalara gogaa ishii yoo ibsitee fi maadaatii fi finniisa fuula ishii yoo sirriitti dhoysite laayikii fi koomentiin ishiin argattu ni heddummaata. Namoonni koomentiidhaan ishii faarsanis ni baay'atan jechuudha. Funyaan hidhii fi kalarri mul'atu sun hundi kan ishiitii miti garuu. Jarri kun akka jaanitti kaayyoon keenya intala jaalatamtu bareedina ishiitiin namoonni itti hinaafanii fi hiriyoota ishii hunda caalaa hordoftoota qabdu uumuudha. Wanni hedduu nama gaddisiisu garuu intalti sun laayikii fi koomentii dila san kan argatte mataa ishii taatetii miti. Eenyummaa sobaa akka ishiin uumtu sooshaal miidiyaan gargaareeti malee. Eenyummaa ishii isa dhugaatii fi sirrii san akkasuma bifa ishii tan uumamaa san akka ishiin jibbitunuutu godhee sin jaan. Sababa kanaatiin dubartoonni hedduun dhiphina sammuu keessa seenuu danda'an. Suuraalee sooshaal miidiyaa irratti maxxansan fakkaachuuf jecha dubartoonni hedduun qaama ofii bareechina jaanii sarjarii yookaan qaama ofii baqaysanii tolfatan. Sababa kanaatis dubartoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaati jiran. Kaayyoon guddaan sooshaal miidiyaa ingeejmentii sooshaal miidiyaa guddisuudha. Yeroo ammaa tana akka addunyaatti namoonni 215 ol ta'an araada yookaan haraaraa sooshaal miidiyaatiin qabamaniiti rakkachaa jiran. Haraaraan sooshaal miidiyaa kun akka malee hamaadha. Araada kookeeniti wal fakkaata. Akka addunyaatti jiddu galeessaan namni tokko guyyatti sa'aa lamaaf waan isa fayyaduu fi waan isa hin fayyadne osoo laalu sooshaal miidiyaa kanarra ni tura. Kana jechuun namni kun umrii isarraa waggaa 5 guutuu sooshaal miidiyaa laaluudhaan dabarsa jechuudha. Obboleessa kiyya anaa fi atiyoo kan guyyatti sooshaal miidiyaa kanarra sa'aa 7 ol turru. Xiqqoo malee walakkaa umrii keenya sooshaal miidiyaadhaaf dabarsinee kenninee jirra jechuudha bar. Akka addunyaatti yeroo ammaa bultii diigamtu 3 keessa takka sababaa haraaraa sooshaal miidiyaatiin wal qabata. Qaaliiwwan maatii keenya erga rakkina sooshaal miidiyaan dhaqqabsiisaa jiru dila kana dubbanne waan jarri kun furmaata jaanii lafa kaan hedduu keessaa takka qofa fuudhee haa isiniin ga'u. Jarri kun akka jaanitti nootifikeeshina sooshaal miidiyaa ofirraa cufi. Daqiiqatti abalu poost laxxafe, abalu suuraa maxxanse, abalu poosti kee laayikii goote, abalu koomentii teeteef riipileey godhe jaanii wanni daqiiqaadhaan nootifikeeshinii erganii biizii si godhaa oolaniif xiyyeeffannaa kee harkisanii yeroo ati sooshaal miidiyaa fayyadamtu ol guddisuufi bara.
algoritmii kee sirriitti addaan baafatanii beekanii jiran obboleessoo ati sooshaal miidiyaa hooggani malee sooshaal miidiyaadhaan hin hoogganamin itti bohaarii itti baradhu malee gonkumaa gabricha isaanii hin ta'in yeroo seenuu barbaadde ofumaa yaadii seeni malee notifiikeeshinii isaan siif erganiin waswaasteen seenin. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire itti fayyadama sooshaal miidiyaatiin viidiyoo wal qabatu yeroo dhiyootti waan isiniif dalaguuf rakkinaa fi miidhaa sooshaal miidiyaarraa of baraaruuf furmaata waan ta'u yoo rabbi jee viidiyoo biraatiin isiniif dhufa. Hanga dhumaa waan nafaana turtanii na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoon kun nama hedduu bira ga'ee akka waa irraa barataniif laayikii godhuu hin dagatina. Viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa nanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isinin jaaladha.